Berkul maafi demi tokko dabareen kan oduu ijooti nagaa sin daganne kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa ni tokko oduu ijoorraa qabnee dhiyaanne isinitti himna. Ani Muhammad Fansaaleetiin guyyaan gaddaa wata fajjii saddeet berkul maafi demi tokko Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda lalisaa sarariititti waraanni mootummaa maqaa sakatteen sooraan bilisummaa Oromootiin lixa Oromiyaatti bobbaafame dargaggoo Margaa Maasuu Guutee jedhamu irratti ajjeecha suukanneessaa raawwachuun himame. Dargaggoo Margaan kan ajjeefame rasaasa sagalee yoo ta'u kan nama suukanneessamu maatii isaa fuulduratti isaan cicciruu waraana mootummaatii jedhamu jiraattonni naannichaa OMN odeeffate. Wal fakkaatu shawaalixaa aanaa cobii ganda bakkee qaalee jedhamuun beekamutti waraanni mootummaa gaafata bajjiijaa barkuna 21 ijoollee loon tiksaa jirtuu fi namoota biroo naannoo santuran irratti ajjeecha raawwachuun gabaafame. Namoonni ajjeefaman lama yoo ta'an kanneen biroo lakkoofsan 3 ol ta'an achi buuteen isaanii waraana kanneeniin kan dhabamsiifaman ta'uu OMN odeeffateera. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baateetti humnoonni ergama diinummaa Oromoo qaban karaa daangaa Affaariin qaxxaamuruun uummata nagaa irratti lola banuun dhagahame. Lola baname kanaan namoonni lama kanneen maqaan isaanii Muhammad Habiibii fi Maammee Hasan jedhaman rasaasaan rukutamanii madaa'uu jiraattonni naannichaa OMN itti himan. Godina kanaan kaaba Oromiyaa Walloo aanaa daawwaa caaffaa keessatti fi roorroon ilmaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiran maateera. Sirni nama nyaataan bilxiginaa waxabajjii 9/2021 maqaa abbaa Oshanee wajjin hidhata qabdan jedhuun dubartoota Oromoo lama hidhuu Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Hawwan lamaan hidhaman aanaa daawwaa caaffaa onaa qabballee jedhamurraa kan qabaman yoo ta'u maqaan isaanii Hawwa Adamamuu fi Sa'aadaa Muhammad Ahmad jedhamu. Odeeffannoo gara Baalirraan dhaqqabeen godina Baalee aanaa Kaasirraa ganda Koloobaa keessa namni 30 ol guyyoota 9 dabranitti hidhamu maddeen naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Waxabajjii 7/2021 hiriira deeggarsaa bilxiginaa jedhamee waamame irratti qeerroon mormii kaasuun hiriiricha fashaleessuu hordofee waxabajjii 8/2021 namoonni 30 humna tikkaatiin to'atamuu maddeen naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetwork qulqulleeffatee jira. Qeerroon godina Baalee aanota fi magaalota gargararraa OMN bilbilaan dubbise akka jedhanitti haala qabatamaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchise uummanni Oromoof qopheessuun barbaachisaadha jedhan. Hidhaan jumlaa fi dararaan qaamota mootummaa hidhataniin hawaasa fi qeerroowwan sabboonummaa qaban irratti raawwatamaa jiru Oromummaa balleessuuf waan kaayeffatame sirna biyya waliin hojjetamaa jirudha waan ta'eef uummanni Oromoo eenyummaa ofii kabachiisuuf murannoon ka'uu qaba jechuun dhaaman. Itiyoophiyaan waraana dhaabdee filannoo deemsisuun dura marii karaa nagayaa akka jalqabduun bakka bu'oonni mana maree United States afur gaafatan. Mootummaan Itiyoophiyaa karaa gaafatamtuu pireesii waajjira muummee ministeeratiin deebii kenneen odeeffannoon dhimma Tigraay wal qabatee tamsa'u kan sobaati yoo jedhamu filannoo dimokiraataa fi haqa qabeessa gaggeessuuf hojjechaa jira jedhama. Director olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley Tigraay team uummanni beelaan dhumaa jira jedhan. Qondaalli olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley barruu fuula Twitter isaanii irratti barreessaniin yeroon dhumaa jira. Rakkoo suukanneessaa kana hambisuuf deeggarsa namoomaa dhoorkaa malee dhiyeessuu qabna jedhanii jiru. Ijoo keenya xuraatiin jilli olaanaan qondaalota mootummaa Ameerikaa fi Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti mari'ateen mariin sadarkaa olaanaatti qondaalota Ameerikaa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa ta'ame kun mata duree uummata nagaa tiksuu beela ittisuu fi egeree uummattootaaf hojjechuu yookaan preventing famine protecting civilians working for a better future jedhuun kan geggeeffamaa jirudha. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii ijoon keenya kana fakkaata oduu ijoo ammaa isinitti mul'isu wajjin turtii kanan godhe ani Muhammad Fantaaleetiin gama gummaa kameraa fi gulaallii suur-sagaleetiin tuujii Muhammad Tunafaana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii kanneen hafan itti fufu fayyada hora bulaa. Berkul maafi tokko dabareen kan oduu ijooti nagaa sin daganne kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii oduu ijoorraa qabnee dhiyaanne isinitti himna. Ani Muhammad Fansaaleetiin guyyaan gaddaa wata fajjii 8/2021 Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda lalisaa sarariititti waraanni mootummaa maqaa sakatteen sooraan bilisummaa Oromootiin lixa Oromiyaatti bobbaafame dargaggoo Margaa Maasuu Guutee jedhamu irratti ajjeecha suukanneessaa raawwachuun himame. Dargaggoo Margaan kan ajjeefame rasaasa sagalee yoo ta'u kan nama suukanneessamu
maatii isaa fuulduratti isaan cicciru waraana mootummaatii jedhamu jiraattonni naannichaa OMN odeeffate. Oduu wal fakkaatu shawaalixaa aanaa cobii gandaa bakkee qaalee jedhamuun beekamutti waraanni mootummaa gaafata bajjiijaa bara 2021 ijoollee loon tiksaa jirtuu fi namoota biroo naannoo santuran irratti ajjeechaa raawwachuun gabaafame. Namoonni ajjeefaman lama yoo ta'an kanneen biroo lakkoofsan 3 ol ta'an achi buuteen isaanii waraana kanneeniin kan dhabamsiifaman ta'uu OMN odeeffateera. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baateechi humnoonni ergama diinummaa Oromoo qaban karaa daangaa Affaariin qaxxaamuruun uummata nagaa irratti lola banuun dhagahame. Lola baname kanaan namoonni lama kanneen maqaan isaanii Muhammad Habiibii fi Maammee Hasan jedhaman rasaasaan rukutamanii madaa'uu jiraatan naannichaa OMN itti himan. Godina kanaan kaaba Oromiyaa Walloo aanaa daawwaa Caaffaa keessatti fi roorroon ilmaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jira maateera. Sirni nama nyaataan bilxiginaa waxabajjii 9/2021 maqaa abbaa Oshanee wajjin hidhata qabdan jedhuun dubartoota Oromoo lama hidhuu Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Hawwan lamaan hidhaman aanaa daawwaa Caaffaa onaa qabballee jedhamurraa kan qabaman yoo ta'u maqaan isaanii Hawwa Aadamamuu fi Sa'aadaa Muhammad Ahmad jedhamu. Odeeffannoo gara Baalirraan dhaqqabeen godina Baalee aanaa Gaasirraa ganda Koloobaa keessa namni 30 ol guyyoota 9 dabranitti hidhamu maddeen naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Waxabajjii 7/2021 hiriira deeggarsaa bilxiginnaa jedhamee waamame irratti qeerroon mormii kaasuun hiriiricha fashaleessuu hordofee waxabajjii 8/2021 namoonni 30 humna tikkaatiin to'atamuu maddeen naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii qulqulleeffatee jira. Qeerroon godina Baalee aanota fi magaalota gargararraa OMN bilbilaan dubbise akka jedhanitti haala qabatamaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchise uummanni Oromoof qopheessuun barbaachisaadha jedhan. Hidhaan jumlaa fi dararaan qaamosa mootummaa hidhataniin hawaasa fi qeerroowwan sabboonummaa qaban irratti raawwatamaa jiru Oromummaa balleessuuf waan kaayeffatame sirna biyya waliin hojjetamaa jirudha waan ta'eef uummanni Oromoo eenyummaa ofii kabachiisuuf murannoon ka'uu qaba jechuun dhaaman. Itiyoophiyaan waraana dhaabdee filannoo deemsisuun dura marii karaa nagayaa akka jalqabduun bakka bu'oonni mana maree United States afur gaafatan. Mootummaan Itiyoophiyaa karaa gaafatamtuu pireesii waajjira muummee ministeeratiin deebii kenneen odeeffannoon dhimma Tigraay wal qabatee tamsa'u kan sobaati yoo jedhamu filannoo dimokiraataa fi haqa qabeessa gaggeessuuf hojjechaa jira jedha. Director olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley Tigraay team uummanni beelaan dhumaa jira jedhan. Qondaalli olaanaan sagantaa nyaata addunyaa David Beasley barruu fuula Twitter isaanii irratti barreessaniin yeroon dhumaa jira. Rakkoo suukanneessaa kana hambisuuf deeggarsa namoomaa dhoorkaa malee dhiyeessuu qabna jedhanii jiru. Ijoo keenya xuraatiin jilli olaanaan qondaalota mootummaa Ameerikaa fi Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti mari'ateen mariin sadarkaa olaanaatti qondaalota Ameerikaa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa ta'ame kun mata duree uummata nagaa tiksuu beela ittisuu fi egeree uummattootaaf hojjechuu yookaan preventing famine protecting civilians working for a better future jedhuun kan geggeeffamaa jirudha. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ijoon keenya kana fakkaata oduu ijoo ammaa isinitti mul'isu wajjin turtii kanan godhe ani Muhammad Fantaleetiin gama gummaa kameraa fi gulaallee suur-sagaleetiin tuujii Muhammad Tunafaana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kanneen hafan itti fufu fayyada hora bulaa. Bara 2021 dabareen kan oduu ijooti nagaa isin daganne kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduu ijoo irraa qabnee dhiyaanne isinitti himna. Ani Muhammad Fantaleetiin guyyaan gaddaa waxabajjii 8/2021 Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda lalisaa sarariititti waraanni mootummaa maqaa sakatteen sooraan bilisummaa Oromootiin lixa Oromiyaatti bobba'ame dargaggoo Margaa Admaasuu Guutee jedhamu irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuun himame. Dargaggoo Margaan kan ajjeefame rasaasa sagalee yoo ta'u kan nama suukanneessu immoo maatii isaa fuulduratti isaan cicciru waraana mootummaatti jedhamu jiraattonni naannichaa OMN odeeffate. Oduu wal fakkaatu shawaalixaa aanaa cobii gandaa bakkee qaalee jedhamuun beekamutti waraanni mootummaa gaafata bajjiijaa bara 2021 ijoollee loon tiksaa jirtuu fi namoota biroo naannoo santuran irratti ajjeechaa raawwachuun gabaafame. Namoonni ajjeefaman lama yoo ta'an kanneen biroo lakkoofsan 3 ol ta'an achi buuteen isaanii waraana kanneeniin kan dhabamsiifaman ta'uu OMN odeeffateera.
Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baateechi humnoonni ergama diinummaa Oromoo qaban karaa daangaa Affaariin qaxxaamuruun uummata nagaa irratti lola banuun dhagahame. Lola baname kanaan namoonni lama kanneen maqaan isaanii Muhammad Habiibii fi Maammee Hasan jedhaman rasaasaan rukutamanii madaa'uu jiraatan naannichaa OMN itti himan. Godina Bakanaan kaaba Oromiyaa Walloo aanaa daawwaa Caaffaa keessatti fi roorroon ilmaan Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jira ammaa jiraam. Sirni nama nyaataan bilxiginaa waxabajjii 9/2021 maqaa abbaa Oshanee wajjin hidhata qabdan jedhuun dubartoota Oromoo lama hidhuu Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Hawwan lamaan hidhaman aanaa daawwaa Caaffaa onaa qabballee jedhamurraa kan qabaman yoo ta'u maqaan isaanii Hawwa Aadamamuu fi Sa'aadaa Muhammad Ahmad jedhamu. Odeeffannoo gara Baalirraan dhaqqabeen godina Baalee aanaa Gaasirraa ganda Koloobaa keessa namni 30 ol guyyoota 9 dabranitti hidhamu maddeen naannichaa Oromiyaa miidiyaan tokkotti himan. Waxabajjii 2021 hiriira deeggarsaa bilxiginaa jedhamee waamame irratti qeerroon mormii kaasuun hiriiricha fashaleessuu hordofee waxabajjii 8/2021 namoonni 30 humna tikkaatiin to'atamuu maddeen naannicharraa Oromiyaa miidiyaan tokko qulqulleeffatee jira. Qeerroon godina Baalee aanotaa fi magaalota gargararraa OMN bilbilaan dubbise akka jedhanitti haala qabatamaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru ilaalchisee uummanni Oromoof qopheessuun barbaachisaadha jedhan. Hidhaan jumlaa fi dararaan qaamota mootummaa hidhataniin hawaasa fi qeerroowwan sabboonummaa qaban irratti raawwatamaa jiru Oromummaa balleessuuf waan kaayeffatamee sirna biyya waliin hojjetamaa jirudha waan ta'eef uummanni Oromoo eenyummaa ofii kabachiisuuf murannoon ka'uu qaba jechuun dhaaman. Itiyoophiyaan waraana dhaabdee filannoo deemsisuun dura marii karaa nagayaa akka jalqabduun bakka bu'oonni mana maree United States afur gaafatan. Mootummaan Itiyoophiyaa karaa gaafatamtuu pireesii waajjira muummee ministeeratiin deebii kenneen odeeffannoon dhimma Tigraay wal qabatee tamsa'u kan sobaati yoo jedhamu filannoo dimokiraataa fi haqa qabeessa gaggeessuuf hojjechaa jira jedhama. Director olaanaan sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley Tigraay team uummanni beelaan dhumaa jira jedhan. Qondaalli olaanaan sagantaa nyaata addunyaa David Beasley barruu fuula Twitter isaanii irratti barreessaniin yeroon dhumaa jira. Rakkoo suukanneessaa kana hambisuuf deeggarsa namumaa dhoorkaa malee dhiyeessuu qabna jedhanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin jilli olaanaan qondaalota mootummaa Ameerikaa fi Awurooppaa dhimma Itoophiyaa irratti mari'ateen mariin sadarkaa olaanaatti qondaalota Ameerikaa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa ta'ame kun mata duree uummata nagaa tiksuu beela ittisuu fi egeree uummattootaaf hojjechuu yookaan preventing famine protecting civilians working for a better future jedhuun kan geggeeffamaa jirudha. Televizyoonota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ga'iidiyoon keenya kana fakkaata oduu ijoo ammaa isinitti mul'isu wajjin turtii kanan godhe ani Muhammad Fantaleetiin gama gummaa kameraa fi gulaallee suur sagaleetiin tuujii Muhammad Tunafaana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kanneen afaan itti fufu fayyada horabraa.